jettu akka malee jira. Dhiyoo kanatti gaaffii fi deebii karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin gabbahee namni Itoophiyaa dura dhaabbatee namni Oromoo dura dhaabbatee tokkollee rabbiin injifannoo hin kennuufi booddeen isaa salphina akkama du'a Minilik waraan ummata Oromoo gubbaattu banee qomaaxaa fuudhee dhukkuba adda addaa fuudhee dhukkuba qurciitiin dhukkuba hamaadhaani bottaahee yookaan ammoo qaamni isaa ciccitee qubii isaarraa ciccitee du'ee mootii warra Minilik warri faarsu kun qomaaxaadha jedhee Facebook isaa gubbaattu dubbatee ture. Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo hedduu Minilik muummichi ministeera akkaan faarsu kan inni Itoophiyaa isa fiduu barbaaduu fi kan inni siidaa masaraa biyyaalessaa keessatti dhaabe siidaa isaa kan Finfinnee jiru amma kan waraana eegsisaa jiru balaaleffatee jira. Kun warra nafxanyoota akka malee aarsutti dhagahama. Yeroo ammaan tana ustaazota islaamaa kadhageettii hawaasa keessatti guddaa qaban Ustaaz Ahmeddin Jabal, Ustaaz Kamil Shamsuu fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akka isaan ijjeefaman deeggartoonni muummicha ministeeraa ka Habashaa gaafachaa jiranii. Raayyaa Abbaa Maccaa dhaamsa Minilikii fi deeggartoota isaa akka malee aarsuu yeroo adda addaa keessattuu dabarsuuni qabsoo Oromootii fi nama quuqama guddaa qabu lafa kaaree meetirii 500tiif jedhee anini ummata tuulama maallaqaa fi hin gurguradhe warra lafaa fi ummata tuulamaatiif Oromummaa gurguratanii qeequun isa OMN wajjin gaaffii fi deebii guyyaa sooma hiikaa godheeni. Ustaazichi kun dubbatee jira. Yeroo adda addaatti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi ustaazota kan bira deeggartoota ABO'ti yoo isaan naannoo Amaaraa ka dhufan taate bombii dhoosnee ejjeesna naannoo Amaaraa hin dhufina jechuunis sagantaa warra kagara naannoo Kamiseefa godina Oromiyaa Walloo Daseefa deemu akka hin taane fi warri Habashaa duula guddaa godhaa bahanii yeroo waggaa har'aan tana baatii Oktoobarii bara 2019 keessatti yeroo Jawaar Mohammad marfamee jirutti ustaazoti maqaan dhahaman kunii fi ustaazonni biralleen Jawaar Mohammad wajjin dhaabbatanii ilaalcha islaamummaa cimsanii hidhamuu qabanii jechuuni. Waajjira muummichi ministeeraa ajajni hidhaa eegi baheef hin duubatti ummatii falmii guddaa kaasuu danda'a sodaa jedhuuni odoo isaanii hidhaminuu hafanii jiranii. Yeruma wal fakkaatutti waajjira muummicha ministeeraa keessatti seenaa adda addaa barreessuun ka beekamu Ustaaz Ahmeddin Jabal ilaalchi inni barreesse ilaalcha wahabummaati ilaalcha Itoophiyaa diiguu keessattuu mootiin islaamaa tokkini Al-Najaashi kadhamu islaamee ture kan inni jedhu kun yaada Itoophiyaan dura dhaabbachuu qabdi warri kun ilaalchi warra farra Itoophiyaatti barbadaa'uu qaban jechuun gorsaanii muummicha ministeeraa Daaqoon Daani'eel Kibret yeroo hedduu dubbata. Bifuma kanaanii hajjechanii hacaaluu torbaan darbeen durattuu ka tahee warri Oromoo hedduun isaanii yeroo ammaa kana sodaan ustaazota kanaa fi hayyoota Oromoo gubbaa jiru xiqqaa waan hin taane fi bakka jiran marattu ustaazonni kun eegumsi warra dabaluu qaba. Ustaazota qofa osoo hin taane magaalaa Finfinnee keessatti warri jiranii hayyooti Oromoo beektonni Oromoo abbootiin qabeenyaa Oromoo eegumsa isaanuu fi godhanii fi qabanii cimsuu akka isaan qaban dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun tamsaasa keenya ka guyyaa guyyaan isinii darbu karaa miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasii kun Oromiyaatti OMN nu darbaa karaa viidiyoo fi suuraadhaan deeggarame odeeffannoo kayyoo barbaadan chaanalii keenya kan yuutuubii daawwachuu dandeettanii tamsaasii keenya itti fufee jira. Aljazeeraa sagantaa isaa The Stream jedhamu gubbaatti Dr. Awwal Qaasim Alloo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi carraa argatee ittiin fayyadamne Itoophiyaa silaa ka jijjiiruu danda'u carraa jiru keessatti yeroo tokko dhalate ittiin fayyadamnu gaaga'amiinsi siyaasaa biyyi kan keessa ammaan tan jiruu fi itti gaafatamaanis ta'uu dubbate. Aljazeeraa sagantaan Stream jedhamu kun sagantaa namni yaada adda addaa qabu kan irratti wal falmu akkasumas daawwattoonni gaafii gaafatanii irratti hirmaatan yoo ta'u sagantaa kana keessatti muummichi ministeeraa Haacaaluu ijjeefamuu fi akkasumas rakkoo siyaasaa dhalate kan hundinuyyuu falaasamni isaa itti gaafatamaadha ka jedhe Dr. Awwal Qaasim yeroo ammaan tanatti muummichi ministeeraa haalli inni itti deemutti jiru haala heera biyya suniitii fi akkasumas mirgoota sabaaf sablammootaa ka goonfatan duubattu deebisuu ka danda'u sodaan jirulleen akka inni jiru dubbatee jira. Isa wajjin sagantaa kan gubbaattu ka argame aktiivistiin naannoo Tigraay fi hoogganaan Tigraay miidiyaa haawusii
obbo Alula Solomon mootummaan Abiy Ahmed mootummaa abbaa irreeti Hacaaluun saba hundaaf iyyuu sirbe yeroo ammaa kana kaayoon muummichi ministeera galmaan gahuu barbaadu kaayoo farra sabaaf sablammiiti inni sabboonaa Oromoo miti jedhee dubbatee jira. Gaaffii fi deebiin Aljaziiraa sagantaa istiriimii gubbaatti guram kun akka malee daawwatamee ta'u Aljaziiraa gubbaatti waggaa torbaan duratti bara 2013 atin Oromoo moo Itoophiyummaa dursita jedhee gaaffii gaafatamee fi Jawaar Mohammad an Oromummaa dursa am Oromoo first jedhee sochiin sunini falmii guddaa Habasha gubbaarraa kaasee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dhalee jijjiiramii ammaan tan jiru akka inni dhalatuu fi sababa guddaa tahe. Kun odoo kanumaan jiru biyya Itoophiyaa keessatti OMN cufamee jira. OMN cufamuu irraa kan ka'e tamsaasisaa ka biyya alaa biyyattuu darbaa jira. OMN waajjirri isaa ka Ameerikaa ka Awurooppaa sochii cimaa godhuun sagantaanis qaawwan OMN biyya cufame irraa kan ka'e ka jiru guutuuf yeroo ammaa kana carraaqottu jiranii chaaneel lammaffaallee banachuuf OMN qophii gubbaa jira. Kanaafuu gargaarsa keessanii isin gaafatanii jiranii karaa miidiyaa hawaasummaatiin nulleen guduunfaa gargaarsa buusnee jirra achirratti gargaarsa akkanitan isin gaafatanii jiranii. OMN yeroo ammaa kanatti tajaajilli Finfinnee yoo cufamu istiidiyoo haaraa Naayiroobii keenyattu banatuuni adde Aslii Galgaloo gaazexeessituun sagantaa afaan Oromoo magaalaa guddoo Naayiroobii keenya irra jalqabuutu himama. OMN cufamuu isaa kana habashoonni akka malee gammadanii OMN Ameerikaa keessa jirullee cufsiisuu fi karaa miidiyaa hawaasummaatiin duula guddaa bananii jiranii. OMN isaati miidiyaa jedhamu ka ammaan kana waajjira muummichi ministeeraa qubaa fi qubee ta'ee hojjetu duula maqaballeessii OMN gubbaatti godha akka dhaabbatu yookaan ammoo falmii kana gara murtiitti geessee akka isaatu himatu boordiin OMN ibsa baasee jira. Oduu kanaan oduu miidiyaatiin walitti qabatee mootummaan Itoophiyaa televezyiinii naannoo Tigraay lamaan Dimtsi Wayyaanee fi televezyiinii Tigraay lachuu isaanii dubbii hammeenyatii fi jibbaa gubbaatti xiyyeeffatan jechuun cufuutu dhagahamee jira. Gaafa OMN cufu miidiyaa naannoo Tigraay lamaa fi miidiyaa naannoo Amaaraa tokko televezyiinii Abin